Wallaggaa lixaa aanaa gaanjitti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa oomisha albuudaatiif uummanni gandoota garaagaraa buqqaafamuu bakka jiru dhaga'ame. Godina Baha Shaggar Mataaraa keessatti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa jaldaaba gabaa horiitti uummata nagaa dirqamaan qabuun mooraa leenjii waraanaatti ergaa jiraachuu himan. Godina Arsii aanaa Digaluu fi Xiccoo keessatti loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa qonnaan bultoota jumlaan mana hidhaatti guuruu fi namoota hedduu reebuun dhaga'ame. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raareetti loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa uummata nagaa qawween ukkaamsuun maallaqa hanga qarshii 100,000tti saamaa jiraachuu himan. Eebla 2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Godina Baha Shaggar Mataaraa keessatti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa jaldaaba gabaa horiitti uummata nagaa dirqamaan qabuun mooraa leenjii waraanaatti ergaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Baha Shaggar aanaa Fantaallee magaalaa Mataaraa keessatti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa bakka dhaabbii gabaa horiitti uummata nagaa dirqamaan qabuun gara mooraa leenjii waraanaatti ergaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akkaatuma walitti eerame kanaan magaalaa Mataaraa bakka dhaabbii horii uummanni itti wal ga'uun gurguratuu fi bitatu kutaa magaalichaa iddoo addaa Haroo Adii jedhamutti guyyaa dheengaddaa bitootessa 28,2026 hidhattoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa waan hidhachuuf qaban adda baasanii kan hin beekne mooraa leenjii waraanaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa kanneen akka Birsholoqoo, Xoollaay, Billatee, Awaash Bishoolee fi kanneen biroo keessatti naamusa dhablummaan leenjifamuun magaalicha keessa kan bobbaafaman kaabinoonni garaa isaanii qofaaf jiraatan kantiibaa magaalichaa Addisuu Waaqoo fi fakkaattota isaa dabalatee uummata nagaa dhaabbii gabaa fi naannoo isaa jiran dirqamaan walitti qabuun mooraa leenjii waraanaatti ergaa akka jiran jiraattonni himaniiru. Murni badii maqaa uummata Oromoon daldalu kun hojii isaa naamusa dhabdummaan guutame ittuma fufuun kutaalee magaalichaa kanneen akka Martii, naannoo warshaa sukkaaraa, Mataaraa, Carraaqaa, Minjaarii fi toora Tigraay Safar jedhaman keessaas namoota nagaa jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan muddama lola waboon murna mootummaa naftanyaa bilchiginnaa naannicha keessatti mudateen dargaggoota dabalatee jaarsa fi jaartii osoo hin jedhin gara jabummaan guuranii mooraa leenjii milishaa Awaash Bishooleetti guuruun kanneen sochii qaamaa dadhaban immoo yoo galee maqaa keenyatu bada jechuun achumatti dhukaasanii ajjeesaa akka jiran keessa beektonni ifoomsaniiru. Wallaggaa lixaa aanaa gaanjitti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa oomisha albuudaatiif uummanni gandoota garaagaraa buqqaafamuu bakka jiru dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Wallaggaa lixaa aanaa gaanjitti oomisha albuudaatiif uummanni gandoota garaagaraa irraa buqqaafamuuf akka jiru jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada isaanii kennan akka jedhanitti oomisha albuudaa tulluu kaabbiif jecha qonnaan bultoonni qe'ee isaanii irraa qaama mootummaa naftanyaa bilchiginnaatiin buqqaafamuuf akka jiran dubbataniiru. Lafti isaaniillee osoo hin tilmaaminiif uummata buqqisuuf akka jiran jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Gandoota baadiyyaa Kaabbii Gurraachoo, Biqiltuu, Ankoorii fi Gudayyaa Gujii jedhamanii mootummaan naftanyaa bilchiginnaa uummata oomisha albuudaaf jecha kaasuuf sochiitti akka jiru ibsaniiru. Godina Arsii aanaa Digaluu fi Xiccoo keessatti loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa qonnaan bultoota jumlaan mana hidhaatti guuruu fi namoota hedduu reebuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii Bahaa aanaa Digaluu fi Xiccoo ganda Digaluu Arbii jedhamu keessatti bitootessa 29,2026 eegalee namoota hedduu maqaa ilmi kee miseensa wabooti jedhuun jumlaan ukkaamsanii mana hidhaatti guuruu reebuu fi qe'ee isaaniirraa buqqisaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Namoota haala kanaan mana hidhaatti guuramanii hiraarfamaa jiran keessaa muraasni maqaan nu gahe Kadiroo Barakaa Abdii, Ayyuu Jaarsoo, Fayyisoo Qaadoo Abdii, Abdul Majad Muhammad Barakaa, Mahammad Nur Barakaa Abdii, Fayyisoo Huseen Barakaa, Suufiyaa Haajii Abbee Ganamoo, Kadiroo Taahiroo Gammachuu, Muusaa Galatoo Keeraa, Arabaa Galatoo Keeraa, Abbee Goobana Gudaree,
Obsee Qabattoo Gambuu, Abdallaa Kaduu Odaa, Muhaddiin Fayyisoo Keeraa, Qaasoo Fayyisoo Keeraa, Habiiboo Fayyisoo Keeraa, Reedilaand Kadiiroo Galatoo, Ibraahim Dafoo Tufaa, Kamaaloo Dafoo Tufaa, Maammee Dafoo Tufaa, Abdulqaadir Dafoo Tufaa, Abdul Jabbaar Ibraahim Dafoo, Ijaaroo Kadiiroo, Haaji Abdii, Qaadoo Haaji Abdii fi Manzaa Waadoo Haaji Abdii kanneen jedhaman yoo ta'an, namoota kanneen malees namoonni baay'inni 39 ol ta'an iddoo tokkotti hidhamanii hiraarfamaa jiraachuus jiraattonni dabalataan miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsanii jiran. Ganda kana malees aanicha gandoota garagaraa keessatti namoota hedduu maqaa garagaraa itti moggaasuun jumlaan ukkaamsanii mana hidhatti guuranii dararaa kan jiran ta'uu fi qabeenya saamuu dabalatee namoota garmalee reebamanii miidhaa qaamaas irraan gahaa jiraachuus jiraattonni gabaasanii jiran. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raareetti loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginna ummata nagaa qawween ukkaamsuun maallaqa hanga qarshii 100tti saamaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree gandoota cufa keessatti loltoonni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa ummata nagaa afaan qawween ukkaamsuun kanneen qabeenya qaban irraa hanga qarshii 100tti harkaa saamuun yoo gadhiisan kanneen maallaqa gahaa hin qabne ammoo gara dirree waraanaatti erguu itti fufanii jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa waraanaa fi kaadroota isaa nutti bobbaasuun ilmaan keenya afaan qawween ukkaamsee dirree lolaatti erguu fi ficcisiisuu kaan immoo ukkaamtuun doorsisee maallaqa humnaa olii hanga qarshii 100tti saamuun gidiraa fi hiyyummaaf saaxilaa jira jechuun kan himan jiraattonni rakkoo amma keessummeessaa jirru kana sirnoota darban keessattuu argaa hin turre. Haalli amma deemaa jiru baay'ee ulfaataadha. Ilmoon dhiiraa tokko osoo hin hafin qawween doorsifamee gara waraanaatti guuramaa jira. Warreen kaan immoo maqaa woboo deeggata jedhu itti maxxansuun yakka fedhan irratti raawwachaa jiru jechuun itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti dubbataniiru. Murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa golee Oromiyaa cufa keessatti kaadrootaa fi waraana isaa hidhachiisee bobbaasuun yakkoota garagaraa ummata nagaa irratti raawwachiisuun jibbinsaa fi diinummaa ilmaan Oromootiif qabu ifatti kan mul'atu yoo ta'u, ummanni Oromoos murna qe'ee fi qabeenya isaa irratti isa ajjeesaa, hidhaa, saamaa fi buqqisaa jiru ofirraa buqqisuun sirna isaaf tolu ijaarrachuu qaba jechuun jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin angolitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.